Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Qabsuura Qulqulluu Qiirqosii fi Qulqulleettii Yeluuxaa. Bara wareegamtootaa mootonni Namaniinii fi hojjettoonni isaanii kiristaanota irratti gidiraa guddaa geessaa turan. Sababa kanaan baay'ooliin wareegamummaa fudhatanii baay'ooliin immoo biyya isaanii dhiisanii godaananiiru. Bara mooticha Aleksanderiyoos kanneen biyyaaf qe'ee dhiisanii baqatan keessaa tokko ijoollummaa ishee irraa kaastee gaarii kan turte Qulqulleettii Yeluuxaadha. Qulqulleettiin Yeluuxaa magaala Roomaa keessaa sababa kiristaana taateedhaaf mucaa waggaa 3 qabattee gara biyya Kilqiyaatti baqachuudhaan naannoo Teerses jiraachuu eegalte. Mootichi Aleksanderiyoos kiristaanonni bakka biraatti baqachuu isaaniitiin isaan barbaadan akka fidaniidhaaf loltoota isaa biyyoota adda addaa keessa focaase. Loltoonni isaa kiristaanota osoo barbaadanii Qulqulleettii Yeluuxaa arganii qabuudhaan gara mootichaatti dhiyeessan. Kiristaanas akka isheen taatetti himan. Mootichi kun yaa dubartiin nana biyya kee natti himii gosoonni kees isaan kamidha jechuudhaan ishee gaafate. Isheenis deebistee ani namaan gebeen sababa keedhaaf jecha baqadhee gara biyya kanaa kan hin dhufe sanyiin koos Esaawurootadha jechuudhaan deebisteef. Innis deebisee maqaa kee natti himii amma kan siif wayyus fudhadhu waaqolii koodhaaf aarsaa dhiyeessi jedhe. Isheenis maqaan koo bara baraa kiristaanadha, maqaan yeroodhaaf itti waa'ummoo Yeluuxaadha, waaqolii xuraa'uudhaaf ani aarsaa hin dhiyeessu jechuun deebisteef. Innis irra deebi'ee gidiraawwan gurguddoo osoo hin qaqqabiin ka'iitii waaqolii koodhaaf aarsaa dhiyeessi jedhe. Isheenis dhugaa jiru baruu yoo barbaadde mucaan umuriin isaa waggaa 3 ta'e ni jira. Innis kan waaqessinu sirreessee sitti himaa waaqolii keessan waaqessuun gaarii akka ta'eedhaaf akka hin taanes akkasii hubachiisuudhaaf isa waamsisii jetteen. Mootiin kun bakka qulqulluun Qiirqos jirutti ergamtoota isaa erguudhaan akka fidaniidhaaf isaan ajaje. Daa'ima kanas yeroo fidan mootiin kun fuulli daa'imtichaa ifaaf gammadaa ta'uusaa argee yaa mucaa gammadaa nagaan siif haa ta'u jedhe. Qulqulluun Qiirqos dhugaa jette gammachuun koo naaf eegamaadha. Ati garuu gammachuun qabdu Waaqayyo sana foonni gammachuun qaban jedheera waan ta'eef jedhee deebiseef. Mootiin kunis osoo hin gaafatiin kana hundumaa natti deebistaa jedhee maqaa isaa gaafate. Qulqulluun Qiirqos deebisee maqaan koo burqaa qulqulluuf bishaan hin banne irraa kan argame kiristaanadha. Maqaan waamama koo yoo barbaadde immoo haati koo kan naaf moggaaste Qiirqosidha jedhe. Mootichis Kiristoosiin ganii waaqolii keenyaadhaaf aarsaa dhiyeessaa yoo guddatte aangoon siif kennaa yeroo jedhuun Qulqulluun Qiirqos deebisee dhuguma diina keenya kan taate ergamaa seexanaa nurraa fagaadhu jedhe. Namichi kun kana dhaga'ee aaruudhaan dhiigni qulqulluu kana akka bishaanii hanga dhangala'utti gogaasaa akka quncisan ajaje. Daa'imni kunis gidiraa kana keessa cimee dhaabbachuudhaan Waaqayyoodhaan yeroo galateeffatu haati isaa Qulqulleettiin Yeluuxaas obsa mucaa ishee yeroo argitu Waaqayyoodhaan galateeffatte. Kana booda shaboodhaaf sanaaficha qaawwa funyaanii isaa lamaanitti akka naqan taasise. Kennaa hafuura qulqulluudhaan kan jabaate Qulqulluun Qiirqos garuu ajajni kee gorooroo koof mi'aawaa ta'e dammaaf sukkaara caalaa afaan kootti mi'aaye jechuudhaan Kiristoosin galateeffate. Mootiin kunis kana hundumaa yeroo dhaga'u baay'ee qaana'ee gidiraa baay'ee namoonni gurguddoon iyyuu hin dandeenye daa'ima kana haadha isaa waliin akka isaan gidirsaniidhaaf isaan taasise. Waaqayyos miidhaa tokko malee isaan kaasaa ture. Daa'imni kuniif haati isaa gurri isaanii duudee, iji isaanii jaamee, arrabni isaanii gubatee, du'adhaa waan akka darban yaaduudhaan waraantuu sibiilaa dhedheeraa 14 ibiddaan diimessanii 7 Qulqulleettii Yeluuxaa, 7 immoo Qulqulluu Qiirqos gurra lamaan, ija lamaan, qaawwa funyaanii lamaaniif laphee isaanii akka ittiin waraananiidhaaf ergamtoota isaa ajaje. Ajaja Waaqayyoon ibiddummaan sibiilota kanaas qabbanaa'ee waan tokko iyyuu osoo isaan irra hin ga'iin hafan. Kana boodas mana hidhaa seenanii akka itti cufamu taasisuun guyyaa 40 haadha isaa waliin kan ittiin gidirfaman hojjechiise hanga xumuratti achi keessa turan.
Guyyaa 40 boodachi keessaa isaan baasuudhaan waldachi dura isaan dhaabbachiisee mataa isaanii gogaa waliin irraa haadanii barbadaa ibiddaa mataa isaaniitti akka bobeessan ajaje. Loltoonni isaas akkas yeroo taasisan ergamaan Waaqayyoo gidiraa kana hundarraa isaan fageesse. Ammas arraba qulqulluu Qiirqos akka kutaniidhaaf ajajee kuchisiisus Waaqayyo arraba isaa isaaf deebiseera. Namoonni baay'een kana ilaalanii baay'ee dinqisiifatan. Kabajnii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'utii uumaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosittis amanuudhaan wareegamummaadhaan du'anii gonfoo wareegamummaa argatan. Daa'ima kanarra kennaa arfa qulqulluu irra bulee raajiiwwaniif dinqiiwwan adda addaa hojjetee dhukkubsattootas ni fayyise. Raajiiwwan kana hunda argee kan hin dhiisne mootiin kun gaanii sibiilaa guddaatti bishaan guutanii akka danfisan isaan ajaje. Gaaniin kunis baay'ee danfee sagalee akka balaqqeessaa gannaa dhageessisu jalqabe. Yeroo kana daa'imticha qulqulluu Qiirqosiif haadha isaa qulqulleettii Yeluutaa danfa kanatti isaan dabaluudhaaf mana hidhaa keessaa isaan baase. Gaanii sibiilaa ho'iinsi isaa garootti utaalu kana keessatti isaan darbachuudhaaf yeroo geessu du'a qulqullootaa kan akka ilaaluudhaaf namoota kumaatamatti lakkaa'aman walitti qabee ture. Yeroo kana qulqulleettiin Yeluutaa sagalee danfichaa dhageessee sodaachuun kabaja isheef qophaa'ee turerraa gara dudduubaatti deebi'uudhaaf yaalde. Mucaan ishee qulqulluun Qiirqos garuu yaa haadha koo gaanii sibiilaa kana ilaalteen sodaatin naasuunis sitti hin dhaga'amin. Waaqni Anaaniyaa, Azaariyaadhaaf Misaa'el laboo abiddaa keessaa baasee nuunis gaanii sibiilaa kana keessaa nu baasuudhaaf dandeettii akka qabus hin shakkin. Kan darbu dhiphinaaf gidiraa addunyaa kanaarraa fayyuuf jettee ibidda bara baraatti adabamuu filattaa. Kun immoo ta'uu sitti haafuu Waaqayyo nu gidduu jiraa nu gargaaraa. Yaa haadha koo soosinnaatiin harka barsoota Yihuudootaarraa Daani'eliin afaan leencotaarraa kan fayyise inni nuunis gaanii sibiilaa kana keessaa nu baasaa. Keessumattuu Waaqayyo gaanii sibiilaa kana keessatti dirqama keenya akka raawwannuudhaaf eeyyama isaa yoo ta'e Iyyoobiin haa yaadannu. Iyyoob qabeenyaaf qarshii isaa ijoolleef haadha manaasaa dhumarrattis qaama isaa yeroo dhabu Waaqayyoon nan galateeffadhaa, Waaqayyotu kennee, Waaqayyotu fudhatee, Waaqayyos akka barbaade taasise jechuurraan kan hafe kan biraa akkuma hin dubbanne nutis kaayyoo isaa hordofuun gidiraa kana obsuu qabna jechuudhaan ishee gorse. Haa ta'u garuu haati isaa gorsa kanaan jajjabaachuu waan dadhabdeef qulqulluun Qiirqos ija isaa gara samiitti ol kaasee maaloo yaa Waaqa koo garbittii kee kana mana kee keessaa kan adda baastu yoo ta'e galmee jireenyaarraa na haqii dhaaba mukaa gubdee firii ishee immoo eebbisuu barbaaddaa kan akka hin taasisne arjummaan kee si dhorkitii maaloo muka kutaatii bobeessaa baala ishee immoo eegaa jechuun amalummaa waaqummaa kee mitii. Garuu muka baala ishee waliin walitti eegaa jettee ajajja malee. Egaa sababa kanaan asitti kan walitti qabaman hunduu Waaqa isaan fayyisu osoo qabaatan immoo hin baqatan turan jedhanii shakkiitti akka hin galle diinni keenya diiyaabiloos abbaan aangoo caalaan cimee qulqulloota mo'adhe jedhe akka of hin jajne hoolota isaa keessaas tokkoon fudhadhe akka hin jenneedhaaf haadha koo jajjabeessaa kan ta'e hafuura qulqulluu isheef kenni jechuudhaan yeroo kadhatu seexanni qulqulluutti iyyaruutaa cinaatii bade. Kana booda gooftaan keenya laphee ishee gara samiitti ol geessee bakka ifaa wareegamtootaaf qophaa'e akka agartu erga taasisee booda jajjabina argattee Waaqayyoodhaan galateeffachuudhaan mucaa isheetiinis akkas jette. Abbaa mootummaa samii kan naaf taate yaa mucaa koo gooftaan kee humna naaf kenneeraa kan nu eeggatu qabsuura keenya raawwannee haa mo'annu. Kunoo danfa gaanii sibiilaa kana keessaa utaalu yeroon ilaalu akka coba burqaa isheerraa buutuutti natti mul'ateeraa jette. Yeroo kana gaanicha keessatti isaan darbatan. Kana booda hangafni ergamootaa qulqulluun Gabri'eel samiirraa gadi bu'ee danfa gaanii sibiilaa kana qabbaneessuun qulqulloonni kun waan tokko osoo hin ta'in hafan. Kun kan raawwate adoolessa bultii 19 ture. Bifti isaanii akka aduu fi qeensa isaaniirraa hanga rifeensa mataa isaaniitti waan tokko osoo hin miidhamiin qaama guutuudhaan dhaabbatan.
Kana booda mootiin kun yaadni isaasaaf hin milkaa'in waan hafeef ammas baay'aaree funyootiin hidhamanii lafarra akka qottataman isaan taasise. Gidiraa isaanii hundumatti isaan waliin kan ture qulqulluun Gabri'eel ammas kanarraa isaan fayyise. Uummanni raajii kana hundumaa arganii Waaqayyoodhaan galateeffatan. Qulqulluu Gabri'eelis ni kabajan. Xumura irrattis mootiin kun karaa hundumaa saammoo yoo dadhabu billaan mormi isaanii irraa akka kutamuudhaaf loltoota isaa ajaje. Yeroo kana gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jajjabina gidiraa keessattiif baay'ina obsa isaa ilaaluudhaan itti mul'ate. Yaa jaalallee koo Qiirqos nagaan siif haa ta'u, jajjabina gidiraaf baay'ina obsa kee ilaalee dadhabina addunyaa kanaarraa si boqochiisuuf dhufeera. Maal akkan siif taasisu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Qulqulluun Qiirqos deebisee foon koo lafa irratti hin awwaalamiini, maqaa koo kan waamu, yaadannoo koo kan taasisu, mana kiristaanaa koo kan ijaaru, kitaaba qabsuura koo kan barreessuudhaaf kan barreessisu, akkasumas kan dubbisu, mana kiristaanaa koodhaaf mebaa kan dhiyeessu, keessa dhaabbatee kan kadhatu hundumaadhaaf kan isaan barbaadan taasisii fi bakka sanattis abaarsi namarratti, dhukkubni beelladootaa, hanqinni midhaanii, beelli kirkirri lafaas hin dhaqqabin jedhe. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis kan na kadhatte hunda siifan taasisaa. Ati mirga koo ni jiraattaa, foon kees konkolaataa Eedaastiin ol ba'e keessan jiraachisaa jechuudhaan waadaa isaaf gale. Qulqulluun Qiirqos yeroo kana dhaga'u baay'ee gammadee gooftaa keenyaan galateeffate. Kana booda qabsuura isaa xumuree amajjii bultii 15 umurii isaa waggaa 3 ji'a 1 guyyaa 3tti haadha isaa qulqulleettii Yeruutaa waliin mormi isaanii billaan kutamee wareegamummaa fudhatan. Gooftaan keenyas lubbuuwwan isaanii kabajaan ol fudhate. Wareegamummaa isaa kanaan gonfoo 3 kan argate yommuu ta'u, yeroo wareegamu morma isaa keessaa dhiigni, bishaanii fi aanneen dhangala'eera. Foon wareegamaa kanaa lafarratti kan awwaalame osoo hin taane gooftaan keenya akkuma dubbate konkolaataa Eeliyaasiin gara oliitti fudhate. Waldaa qulqulluu Qiirqos kan turanis namoonni 11,400 haaluma wal fakkaatuun wareegamummaan darbanii lubbuun isaanii kabajaaf geesseetti. Walumaa galatti manni kiristaanaa keenya yaadannoo qulqulluu Qiirqosiif qulqulleettii Yeruutaa waggaa keessatti amajjii bultii 15f adoolessa bultii 19 ni taasiste. Kan adoolessa 19 guyyaatti qulqulluun Gabri'eel gaanii bishaan danfaa keessaa isaan oolche yommuu ta'u, kan amajjii 15 immoo guyyaa wareegamummaa isaaniiti. Eegumsa hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eel, kadhannaa fi eebbi qulqulluu Qiirqosiif qulqulleettii Yeruutaa, akkasumas jaala Kiristoosiidhaaf kan wareegaman eebbi miseensota waldaa qulqulluu Qiirqos hunduma keenyarra haa bulu. Galanni Waaqayyoo.